qabeenya kee fudhuu boolla galii. Yuyyaa ashama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jechaa guyyaa irraallee seenaawwan nama barsiisanii keessaa tokko isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee sabskiraayib gochuun na waliin tura. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan turu anis Gammachiis Tashoomeedha. Amantaa aadaa fi duudhaa saba kamiyyuu keessatti gaa'elli eebbifamaadha. Waaqayyo jaallatee dhala namaaf kan kenne keessaa tokko kennaa gaa'elaati. Maarree waaqni uumaan gaa'ela kana jaallatee dhala namaaf kennee namoota gaa'ela isaanii adda diigan immoo akkanuma ni jibbaa. Dhugaattis namoonni gaa'ela ijaaranii diiganii jireenya gara biraa eegalan akka yaadaniin ta'uufi gaa'ela diiguun cubbuu guddaadha. Haa ta'uutii garuu gaa'elli sababa garaagaraatiin diigamuu ni danda'a. Haadha manaa fi abbaa manaa jaalalaa fi kabajaan maatii tokko keessa waliin jiraatanii tokkotu ture. Haati manaan erga deessee reefu baatii tokko fixxi. Abbaan manaan maatii isaatiif ilma tokkicha qofaa dhalatee kan guddate waan ta'eef haati manaansaa dhala hedduu akka horattuufi barbaada. Haadha manaa isaatiinis baay'ee jaallata. Jaalallee ijoollummaa isaati. Yeroo barnootaan haayiskuulii jiranii wal baranii. Yeroo hedduu haati manaansaa jaalala isaa fudhachuu diddus booddee irratti garuu irra deddeebiin waan ishee kadhateef tole jettee jaalala isaa nama keessummeessedha. Maarree deessee baatii tokko akkuma guutteen abbaan abbaa manaa haadha manaa keedhaan hiikii jedhee gaafataani. Yeroo kanatti abbaan manaan lubbuun koo ni darbiti malee haadha manaa koo hin hiikuu jedhee deebisaafi. Yeroo kanatti abbaan abbaa manaa ishee hiikte malee qabeenya koo kana dhaaluu hin dandeessu. Haati manaa kee immoo hiyyeettiidha wanta ittiin si jiraachistu hin qabdu jedhee yeroo gaafatuuni abbaan manaan qabeenya kee fudhuutii boolla galii jedhee abbaasaaf deebise. Yeroo kana abbaan isaa dirqama ilmi isaa bifa kanaan mucayyoo kanarraa adda ba'uu akka hin dandeenye waan bareef guyyaa karoorsee yeroo qabatee gara haadha manaasaa irra keessaan nama keessa isaatiin immoo bofa ta'ee deemuun yaa haadha manaa mucaa koo har'a daa'ima anatu siif qabaa konkolaataa kiyya qabadhuutii suuqiidhaa wanta si barbaachisu wanta daa'imaafis barbaachisu bibbitadhuu koottuu jedhee gaafataani. Yeroo kanatti haati manaan lakki abbaa har'a gabaa deemuun nan barbaachisne guyyaa gara biraa yeroon deemuu barbaadu isinin gaafadhaa jettee deebistiifi. Yeroo kanatti abbaan abbaa manaa lakki har'uma ka'iitii deemi daa'ima kee yoo ta'e hin yaadda'in ani har'a hojii waan hin qabneef siif hin qabaa dafiitii deemiitii deebi'ii jedhee dirqisiiseeni. Yeroo kana haati manaa mucaasaa tole konkolaataa keessan qabachuun nan barbaachisu taaksiidhaan hin deemaa jettee deebistiifi. Yeroo kana abbaan abbaa manaa gonkumaa otoo konkolaataan mana dhaabbachaa jiru taaksii yaabbattee hin deemtuu hodhu furtuu kan kiyya oofii jedhee kenneefi. Yeroo kana haati manaanis otoo deemuu hin barbaadiin konkolaataa kana qabatee maallaqa abbaan abbaa manaa isheetti kenne qabachuun gara gabaatti imaluuf motora konkolaataa kaastee deemuu ni eegalti. Haati manaan gabaadhaa waa bibbituuf manaa baatee daqiiqaawwan muraasa booda gara abbaa manaatti bilbilli tokko ni bilbilama. Hospitaala akkanaatii siif bilbilaa jirra. Baay'ee gaddinaam. Balaa konkolaataa guyyaarraa magaala keenya keessatti uumameen haati manaan kee baay'ee miidhamtee lubbuun ishees battalatti darbuu danda'eera jechuun itti mani. Yeroo kana abbaan manaan bakka jirutti nahee kufe. Daqiiqaawwan muraasa booda gara hospitaalaatti fiigee yeroo laalu haati manaan isaa balaa konkolaataa hamaan ishee dhaqqabee hospitaala keessa ciisaa jirti. Al takka takka seera mana yaalaa keessaa akka barbaadan seenanii dhukkubsataa ilaaluun hin danda'amu. Maarree abbaan manaan haala haati manaansaarra jirtu akka ilaaluuf hin eeyyamamneefi. Inni deemee daqiiqaawwan muraasa booda dooktarri tokko as bahee dhiifama guddaa lubbuu haadha manaa kee oolchuu hin dandeenye darbiteetii jedhee yeroo dhumaaf itti hima. Yeroo kana abbaan manaanis gaddee boo'ee iyyee gara tokkitti intala isaa dubaraatti deebi'ee waliin boo'uu jalqabe. Yeroo kanatti daa'imni isaa reefu baatii tokko fitti. Kanaan gadda isaas erga xumuratee booddee abbaan abbaa manaa kanaa kanaan
booddee qofaa jiraachuuf siif hin malu daa'ima keedhaan haatiif ni barbaachisti jedhee gaafataani. Yeroo kana abbaan manaan haati daa'ima koo ishuma duraadhaa haati gara biraa isheen barbaachisu jedhee deebisaafi. Dhiibbaa hedduus erga irratti uumee booda intala mucaa hiriyaasaa akka inni fuudhuuf dirqisiisee gaa'ela dhaabbatanii. Abbaan manaan kun gaa'ela jaalallis jibbis keessa hin jirre dhaabbatee jiraachuu eegale. Gaa'ela kana keessattis waggaa 5 xumure. Daa'imni isaas naannoo waggaa 6 guutte. Kanaanis haati manaansaa lammataa kun daa'ima kana sossobuu, nyaachisuu, obaasuu, qo'achiisuun waan isheen uffisiiseeruuf daa'ima kana kan guddistu hojjettuu akka barbaadan beeksisa hojii qacarrii baafatanii. Yeroo kanatti haati daa'ima kanaa jireenyaan naannoo mana kanaarraa kan hin fagaanne beeksisa kana argitee dubbistee ni qacaramti. Mana haadha manaa keessa turte keessatti hojjettuu taatee qacaramti. Balaan konkolaataa hamaan waan irra ga'ee tureef fuulli ishee bakka hedduu hodhameera. Guutummaa guutuutti nama kaleessaarraa adda. Mana kana keessa jiraachuu eegalte. Daa'imni ishee haadha ormaatiin miidhamtee waan turteef si'a kanatti daa'imni illee baay'eetti toluun guddistuu ishee haadha ishee kana baay'ee jaallachuu kunuunsa isheen gootuuf irraa kaasee baay'eetti maxxanuu jala buluu hammachuu dhungachuu jaalala kana dura mana kana keessatti argisiistee hin beekne daa'imni argisiisuu eegalte. Haati manaa mana kanaas abbaan manaanis baay'ee ajaa'ibsiifatanii kanaan otoo jiraataniiti. Guyyaa tokko haati manaan lammaffaa kan abbaa manaa mana hin jirtuuti. Abbaan manaan hojiitti biizii ta'ee reefuma gara manaa seenee nama waliin taphatu barbaadee guddistuu daa'ima isaatiin mee shaayii naa danfisiitii kottu waliin taphannaa baay'een dadhabeera haati manaan koo mana hin jirtu jedhee kutaa ciisicha ishee deemuun ishee waama. Yeroo kutaa ciisicha ishee seenus warqee mormaa kana dura haati manaansaa yeroo deesse kenneef naannoo mataa dura isheetti ni arga. Nahuunis hattuu warqee kana eessaa fidde? Warqee kana diizaayinii isaa ani hojjechiiseen haati manaan koo dura gaafa deesse natu kenneefiira eessaa fuute jedhee gaafataanii. Yeroo kana dubartiin kunis fidi kan kooti jettee irraa butte. Yeroo kanannis eessaa fiddee hattuurraa bitte moo jedhee gaafateeni. Yeroo kana isheenis akkamittiin nan hubanne jettee deebistiifi. Yeroo kanatti iji abbaa manaa baname. Sagalee haadha manaasaa duraa dhagahe. Akkamittiin kana ta'uu danda'a? Ati duuteetta hin jedhamne miti moo jedhee gaaffiidhaan deebise. Yeroo kanatti isheenis kun hunduu diraamaa baakeedha. Dirqiidhaan konkolaataa isaanaaf kennee konkolaataan gara biraa akka na rukutee na ajjeesu taasisee otoo lubbuun na keessa jirtu hospitaala seennaan doktoroota achiis amansiisee afaan koo dubbachuu bakka hin dandeenyetti iji kootu arguu gurri kootu dhaga'u doktaraaf akka hin fayyineef ajjeesi jedhee deemee haa ta'uutii garuu doktarri sun nan ajjeesa jedhee maallaqa abbaa keerraa fudhatus eenyummaa kooksee akkan jiraadhu carraa lammataa naaf kennee balaa konkolaataa ajjeechaa doktararraa hafeen kunoo har'a guddistuu daa'ima koo ta'een manuma kee keessa jiraachaa jira jettee deebisteefi. Yeroo kana abbaan manaan kun waan isa liqimsu dhabee abbaa isaatti baay'ee gaddee kallacha gara mana poolisii deemuun gochaa abbaan isaa kun raawwate himachuun ragaatti baasisee hidhaa umurii guutuudhaan abbaan isaa adabame. Guyyaa 2 keessatti haadha manaasaa kan lammataa fuudhe kanas dhiifama naaf godhi jedhee ni hiikeeni. Qabeenyi abbaa isaa duras kanuma isaati mitiire abbaan isaa yeroo hidhaatti darbu qabeenya abbaa isaas dhaalee jireenya isaa lafa kanarraa hafte haadha manaasaa ijoollummaa daa'ima godhattee fi waliin jiraachuu jalqabe. Gaarii kan godhe gaarii kan raawwate dhumni isaas gaarii ta'an hammeenya kan hojjete hammeenyaan kan jiraatu dhumarrattis hammeenyatu isa mudataan dhaamsa qophii Oromiyaatu yuunifoor ganama kanaati. Haga yoonaatti yeroo fi qalbii keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jechaa seenaa barsiisoo gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii. Achoomni ilma namaa